Jireenyi dabarte dhugaa dubbachuudhaaf the best male model of the year. Model Samuel Baisa. Yawaanis konkolaataa sana kanatti qe modela ta'uuf osoo hin taane jireenya amma keessa jirtu kanaaf waan abjuu natti fakkaatedha. First of all, thank you Jesus for this chance. Amma lubbuun keessa jirutti wanti hin danda'amne jiru. Dorgommii zikkoom irratti biyyoota akka Niizerlaand na deebi'ee Hindiyaa irraa ijaa keessa Dubaay keessatti gama riilisteetii kanaan hojiiwwan garaagaraa hojjechaa jira. Mee dargaggoota jireenya abdii kutannaa keessa jiranii milkaa'inni keenya immoo akka Itoophiyaa akka Afrikaa miti akka addunyaatti itti fufaa baay'een isin jaalladha.